ammayyuu taanaadha. Gareen Koomishinii Idil-Addunyaa dhimma Itoophiyaa qoratu Itoophiyaa seenuufii jedhame. Gareen kun baatii muudda darbee ture himannaa mirga namummaa Itoophiyaa keessa raawwatan jedhaman qorachuuf dhaabbata biyyoota gamtoomaniin kan hundaa'e. AFP'n akka gabaasetti gareen kun Itoophiyaa akka seenuuf mootummaa irraa eeyyama argateera. Haa ta'u malee dhimma kanarratti mootummaa waan jedhe hin qabu. Inumaa gareen kun hundaa'u mormaa ture. Finfinnee ba'uun naannoleetti deddeemuun akka qorataniif eeyyama gaafachuu isaanii miseensa koomishinicha keessaa tokko Steven Raatner waabeeffachuun gabaase. Gareen akka ispoortootaa kun guyyaa kaleessaa yeroo jalqabaaf mana maree mirgoota namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti gabaasa dhiyeesseera. Dura teessuun koomishinichaa lammiin Keeniyaa Beetii Murungi addunyaan haala mirga namummaa Itoophiyaa keessaa dagachuu hin qabu jedhan. Koomishinichi seeronni mirga namummaa idil-addunyaa ammallee qaamolee garaagaraan sarbamuu itti fufuu isaaniin yaadda'eera. Mootummaan sarbama kana xumuratti tolchuuf itti gaafatama qaba. Kanneen badii raawwatanis seeratti akka dhiyeessu koomishinichi hubachiisuu barbaada. Yeroo addunyaan walitti bu'iinsa walfakkaataan raafamaa jirtu kanatti addunyaan haala Itoophiyaan keessa jirtu dagachuu hin qabu. Hokkorri haasaa jibbiinsaa fi haleellaa sabaan hammaate lammiilee nagaa keessumaa daa'immanii fi dubartoota irratti akka raawwatu akka dabaluu malu agarsiistuudha. Torbanuma tokko dura waa'een ajjechaa gimbii gabaasni nu ga'eera. Qorataa jirra. Yeroo ammaa Yuugaandaa Inteebeetti garee hundeessinee fagoodhaa dhimma Itoophiyaa qorachaa jirra. Mana maree mirgoota namummaa UN'tti bakka bu'aan Itoophiyaa obbo Zannaba Kabbabaa waltajjii kana irratti deebii kennaniin sochiin Itoophiyaa kan kana durii irraa jijjiiramuu himan. Biyyattiin boqonnaa haaraa eegalteetti. Mootummaan Itoophiyaa waraana nagaan furuuf barbaada. Rakkoolee siyaasaa biyyattii furuuf mariin biyyaalessaa ifa taasifameera. Mootummaan murtee ofitti amanamummaa cimsan hedduu fudhateera. Koreen waloo Koomishinii Itoophiyaa fi UN sarbama mirgaa Tigraay keessaa akka qoratamu taasiseera. Miidiyaaleen hawaasummaa akkuma odeeffannoo waliin ga'uuf oolan oduu sabaas ittiin faca'a. Rakkoo nagaa fi miidhaa xiinsammuus dhaqqabsiisu. Miidiyaaleen kun rakkoo nageenyaa fi hokkara yeroo garaagaraatti Itoophiyaa keessa mudatuuf akka sababaa tokkotti himatamu. Dhaabbileen kunneen rakkoo kana hambisuuf hojii gahaa hin dalagne jedhamuunis qeeqamu. Dr. Shumatee Gizaaw Daayireektara bulchiinsa neetworkii odeeffannoo biyyaalessaa yookiin Iinsaa jedhamuuti. Miidiyaaleen hawaasummaa Itoophiyaaf yaaddoodhaa jechuun ibsu. Kanneen oduu dharaa fi dhaamsa jeequmsa dhaaman ittisuuf sadarkaa sadiin hojjetamaa jira jechuun BBC'tti himan. በእኛ በኩል እነዚህ ነገሮች ለመዋጋት የምንሰራቸው ስራዎች ገመ ኬኛን ወንቶታ ከና ሎሉፍ ሆጂ ኑቲ ሆጀኑ ዋሰዲዳ ኢን ጀልቀባ ቃሞሌን ኦዱ ሶባ ራብሱ irratti hirmaatan eenyu ka jedhu adda baasuudha. Jarri kun akka seera biyyattiitti himatamanii seeratti dhiyaatanii ni adabamu. Inni lammaffaan akkaawuntiiwwan sobaa jiran akka cufamaniif dhaabbilee miidiyaalee hawaasummaa waliin hojjechuudha. Inni sadaffaan ammoo hawaasa keenya barsiisuudha. Namoonni odeeffannoo argachuuf gara miidiyaa hawaasummaa deeman odeeffannoon kun hagam dhugaadha eenyutu maxxanse ka jedhu madaalanii akka ilaaluu danda'an ni barsiisna. Fakkeenyaaf namoonni miidiyaa akka YouTube irraa maallaqa argataniif jecha odeeffannoo raabsan jiru. Namoonni kun waa'ee beela'uu saba Tigiree, cunqursaan saba Oromoo yookiin immoo ajjeefamuun saba Amaaraa waan isaan dhiphisee miti. Xiyyeeffannoon isaanii maallaqa miidiyicharraa argatanidha. Kanaaf hawaasni kanarraa akka of eeggatuuf hojii barsiisuu irratti ni hojjenna. የማድረግ የማስተማርና የማሳወቅ ስራ ነው የምንሰራው። Ajjechaa torban lama dura godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbiitti hidhattootaan raawwateen kanneen du'an keessaa garri caaluu dubartootaa fi ijoolleedha. Mootummaan guyyaa kamisaa akka ibsetti kanneen du'an lakkoofsi isaanii 338dha. Kan miidhaman hin ibsamne hidhattooti gama lixaa fi kibba Oromiyaa sosso'an ajjechaa kana waakkataniiru. Obbo Muhammad Yusuf bara 1990 ture ganda toleetti kan baqatan. Bara dulluma isaanii gargaarsa fedhanitti ijoollee fi ijoollee isaanii owwaaluu BBC'tti himan. Akka BBC'tti himanitti maatii isaanii keessaa namoonni 22 jalaa ajjeefamaniiru. ፈጣሪ ያመጣውን የትም አይደረስም መድረሻ የለም ተፈጣሪ ያመጣ ነገር kan waaqni fide maal godhu dur homaa yaaddoon hin turre nutis itti buunee hin beennu isaanis nutti bu'anii hin beekan erga achi galee Huseen Muhammad godhadhe Abidaar Muhammad kan jedhamtus godhadhe
አቢደም መሐመድ የምትባል ሰይድ ሙሐመዲስ ኩረዴ itti aanee sammuun koo waan jeeqameef yaadachuu hin danda'u. Intalli koo jalqabaa Samiiraa Muhammad ijoollee 10 deesse. 10 keessaa 5 isaanii waliin ajjeefamte. Umriin ishee 40 ta'a. Ijoolleen ishee 5 immoo hafaniiru. Kadijaa Ismaa'eel intala ishee jalqabaati. Umriin ishee 25 ta'a. Isheenis mucaa deesseeti kan ajjeefamte. Ana kan dhalcheef miti nama dhaga'uufuu nama surura akka maraatuu na gochaa jira. Reeffi mana kootii bahee fi harka kootiin owwaale reeffa 22. Namni biraa aangawaa mootummaa ta'uu himan akka BBCtti himanitti ijoollee maanguddoo kanaa jalaa dhuman keessaa umuriin xiqqaa waggaa 2 fi walakkaadha. Akka jecha isaaniitti hidhattooti gammoojjii isaan gadi jiru erga galanii jiraattooti yaaddoo qabu turani. Amma mooduun gaggabaaboon sinitti godina Wallagga Lixaa Beegii ganda Teenzee jedhamutti humnooti mootummaa hidhattoota kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shenee jedhu 45 ajjeesuu ibsame. Tajaajilli kominikeeshinii federaalaa ibsa baaseen kunneen mana barnootaa akka kaampiitti fayyadamaa turan jedhe. Tarkaanfiin kamisa ganama fudhatamuu ibsame. Dhimma kanarratti hidhattooti humaan jenne. Paarlaamaan Itoophiyaa ajjechaa lammiilee irratti naannolee garaagaraatti humnoota finxaaleessitootaan raawwate jedhee balaaleffate. Tarkaanfiin akka itti fufu hubachiise. Ajajaan poolisii federaalaa fi gorsaan nageenyaa ministeera muummee Abiy miseensota waliin mari'ataniiru. Kilabiin Qiddus Goorgis waancaa Pirimeer Liigii Beetikiing Itoophiyaa irra aane. Kilabiin kun waancaan kun eega akka haaraatti eegalee yoo injifatu yeroo 15ffaaf ta'uu miidiyaaleen biyyaalessaa gabaasaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barattoota harka qalleeyyiif mana barnootaatti soorata qopheessuun sooraa jira. Akka ministeerri muummee Abiy kana dura ibsanitti guyyaatti ijoolleen miliyoona 1.7 allama akka sooratan taasifameera. Kaayyoon ijoo sagantaa kanaa barattoonni barumsarraa akka hin hafne akkasumas rakkoo fayyaaf akka hin saaxilamneef. Maatii fi barsiisonni sagantaan kun bu'aa guddaa buusuu himu. Sagantaan kun bara bulchiinsa kantiibaa duraanii Taakkala Uumaa eegale. Addee Assagadaach Damissee kana dura ijoollee isaanii sooruun rakkootti ta'ee ture. Tanaan dura ijoollee tiyya qursii nyaachisu misaarree dhufanii akaayee eegee kanan aduun akaayee nyaachise qaba ijoollee tiyya. Isa bichaadha kan na fuulduraan ban. Mucaan kiyya immoo kan lammataa in dhufa dinnichaa feleetan isa eegaa dinnichaa san gizee misaa nyaachuu dhiise isa marsee gurgureet dhufa irbaata akkam biteetu eegu jechaadha. Akka maatiin himanitti kana dura barattoonni osoo nyaatiin gara mana barumsaa dhufanii gaggabanii kufu. Daayireektara mana barumsaa kan ta'an addee Maqdas Tasfaayee wanta jaban dubbatu. አንድ ልጅ ባዶ ምሳቃ ይዞ ይመጣ ነበር. Mucaan tokko yeroo hunda qodaa laaqanaa qullaa qabatee dhufa ture. Gaafa faana buunu wanti agarre erga ijoolleen nyaatanii booda isa isaan hambisan sassaaba ture. Boodarra nyaata kana haadha isaa daandiirra jiraataniif akka geessu nutti hime. Baay'ee na gaddisiise. በጣም ልቤን በቃ የነካ ነገር ቢኖር ያ ነው። Maqdas Tarrafaan barattuu mana barumsaa Arbanyoochidha. Kanneen mana barumsaatti sooratan keessaa tokko. Barataan tokko yoo nyaata sirriitti gahaa argatu malee wanti baratu singaluu fi ciree nyaatu malee sammuu isaanii irrattis dhiibbaa guddaa qaba. Amma garuu wanta akkasii dhaabee jira miti. Barataan hundumtu tokko jechuu hin dandeenye. Ganaman dhuftaa ciree kee nyaattaa akkuma barataa hundayyuu barattaa misaas wajjinumaan nyaattaa yoo qufu baatee irra deebiidhaan siif kennu. Akka maatiin jedhanittis ijoolleen isaanii ciree fi laaqana mana barumsaatti waan soorataniif yaaddoo isaaniif salphiseera. Kan dubbisne amma irbaata qofaaf dhiphannaa jedhan. Akka daayireektarri ibsanitti immoo qabxiin barattootaas fooyya'eera. በዋናነት የተማሪውን ውጤት ማሻሻል ነው። Dura'antummaan qabxii barattootaa fooyyeesse. Osoo barsiisan barsiisuu kan gaggaban kan rafan turaniiru. Sababa kanaan barumsi daree keessaa daccitee ture. Kan biraa ijoolleen kun durirra amma dhaqna godhataniiru. Haadholii jiruu malee manatti hafan akka ijaaramanii soorata qopheessan gochuunis faayidaa isaa isa biraadha. አንድ ትልቅ ጥቅም ነው ማለት ነው።
Biyyooti guddatan keessatti lakkoofsi haadholii hospitaalarraa manatti da'uuf filatanii dabalaa jira. Qorannoowwan akka agarsiisanitti biyyootiin akka Neezerlaand, Deenmaarkii fi Jarmaniin addunyaa keessatti lakkoofsa dubartoota manatti da'anii olaanaa qabu. Tigist Toleeraan ogeettii fayyaa yoo taatu biyya amma keessa jiraattu Ameerikaatti dhaabbata tajaajila manatti deessisu Odaa Bers Midwifer Services jedhamu hundeessitee dalagaa jirti. Hanga ammaa daa'imman 60 ta'an deessisu himte. Dubartoonni maaliif hospitaalarraa manatti da'u akka filatan akkanaan himti. Durdurii isaa namni hundumtuu manumatti daha ture. Achi ogummaan meedisinii, ogummaan dooktarummaa kun hamma guddachaa deemu adeemsa dahumsaa uumaadhaan jiru kana jeequun calqabame. Keessattuu nama biyya keenyaatiif dahumsi iccitiidha, safuudha. Dubartiin tokko ciniinsuun ishii qabee hospitaala innaa deemtu namoonni ishiin argitee hin beekne, namoonni safuu ishii kana arguu hin qabnetu qullaashii dhiirri baay'een bira dhaabatee akka ishiin deessu godhamti jechaadha. Dabalataan immoo keessattuu akka biyya kanaatti jechaadha. Dubartoonni uumaadhaan ciniinsifatanii dahan lakkoofsi isaanii baay'ee xinnaachaa jira. Maaliif gabaan biizinasiin dubartoota ulfaa fi dubartoota dahan irratti hojjetamaa jiru birriinsaa baay'ee mi'aahaa ta'ee galiin isaan argatan akka isaanii dabaluuf qoricha adda addaa akka fudhattu gochuu. Kanaafuu dubartoonni amma wanti kun akka isaan hin gargaarre erga baruu calqabanii booda manatti dahuu filachuu calqaban jechaadha. Biyya keenyaa fi asii tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Shawaalixaa magaalaa Ginda Barateetti dhalattee Ambootti kan guddatte Tigist tajaajila manatti deessisuu kan kennitu dubartoota rakkoo fayyaa akka hin qabne mirkanaa'eef qofa akka ta'e himteetti. Itoophiyaatti garuu manatti da'umsa kennuun rakkoo akka ta'u maluu dubbatti. Rakkoota da'umsa manaa irratti uumamuu danda'uuf tajaajilli fayyaa US fi Itoophiyaatti kennamu garaagara ta'us dubbatti. Dubartoonni na qaxaran kun dubartoota ulfii rakkina homaayyuu hin qabnedha. Dubartoota rakkina qaban ani manatti ilaaluu hin danda'u, seerris naan eeyyamu. Manatti meeshaa nani qabu, meeshaa yeroo rakkinaa qorichoota imerjensiidhuma qofaaf ani fayyadamuu danda'uun qaba. Dabalataan oksijiinii mucaan tasa yoo afuursuu dadhabe akkuma dhalateen ittiin gargaaruun qaba. Kanarra homaan qabu. Kanuma godhameetiyyuu dubartiin tokko nagaadhuma taatee homaa rakkina otoo hin qabaatiin iyyuu gaafuma da'umsaa kana rakkinni dhalachuu danda'a. Dafee ambulaansiidhaan gara hospitaalaatti ishii geessa jechaadha. Gara biyya keenyaatti yoo dhufte tokkoffaa deessiftoonni naannoo jiran qorichoota aadaa baalarraa hojjetaman itti fayyadaman hin jiraatu. Garuu akka isa ammayyaa kana dafee hojjetee bu'aa hatattamaa kana agarsiisuu dhiisuu danda'a ta'a. Kanaafuu rakkinni yoo dhalate gara hospitaalaa geessuun karaan isaayyuu jiraachuu dhiisuu danda'a. Karaan isaa yoo jiraates immoo ambulaansii gahaas hin qabnu. Ambulaansii dhumti isaa yoo argates immoo gara hospitaalaa dhaqnee dafnee hatattamaan yaalii kana argachuudhaaf baay'ee rakkisaa ta'uu danda'uuf akka biyya keenyaatti xinnoo nama rakkisa jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu xumurarratti oduu tokkoon isinitti himaa. Ajajaan Taalibaan yeroo jalqabaaf magaalaa Kaabul daawwatuun dhagahame. Akka qondaaltonni himatanitti Mulaa Habiibatullaa namoota 3,000 ta'an waliin dhimma tokkummaa biyyaalessaa mari'ataniiru. Odeeffannoon dabalataaf BBC Afaan Oromoo.com mul'achuu dandeessu. Ammayyuu taanaan ture torban dhufuutti deebinaa halkan gaarii.